السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتو تردفتو تسميش وجرجرتو بقى جراتني بقى ربي جراتي سياسيني سنجهتي أمس بقى جرتني تنقاتها سنين جدا سميشو هار أمو برمس أداك أبتي سنين أفتي برمس يسيلي واي فايدة بيتني هنجرتني أبسودان فايدة قداك أبا أبسودا namni hin beekne absoodaan isa kana fayyadama faayidaa guddaa qaba. Dhukkuba hundaafuu dawaadha jechuudha. Waa hedduuf dawaadha. Garaan yoo isin dhukkubee, mataan yoo isin dhukkubee waa hedduuf dawaadha. Zayitiin isaa jechuudha, keessattuu zayitiin isaa waan tokko tokko yeroo finniisni isinitti ba'ee finnisa isinirraa hin balleessa. Yeroo wanti tokko isin mure bakka isin murame sanitti zayitii habba soodaa yoo itti dibattan isinirraa bada jechuudha. Akka nama yookaan cabbiinsa yookaan kufiinsa lukaaf harkaa waan tokko tokko yoo isin dhukkube isinii fayyisuu danda'a jechuudha biizinillaa. Akkasii inshaallah namni habba soodaa hin beekne habba soodaa isiniif maxxansaa azalatti ilaaltanii habba soodaa bitadhaa. Zayitii isaallee itti fayyadamaa. Namni rifeensa dheereffachuu barbaadullee zayitii habba soodaa itti fayyadamaa dibadhaa. Rifeensi keessan isiniif biqilaa isiniin jedha. Namni rifeensi keessan hin caccabullee zayitii habba soodaa itti fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba zayitiin habba soodaa jechuudha. Zayitii habba soodaa itti fayyadamaa. Habba soodaa habba isaa ammoo yeroo akka shaayiitti danfistanii dhuudan garaa kennaa waan garaa kenna keessa jiru jarmiilee adda addaa ni fixaa jechuudha. Namni garaan dhukkubuu habba soodaa itti fayyadamaa yookaan alaan shuullee ni dandeettanii. Habba soodaan faayidaa guddaa qaba dhukkuba hedduuf jechuudha. Akkasii obboleewwan kiyyaa waan beeku irraa sanas ni qabadhe inshaallah bal'inaan immoo viidiyoo itti aanutti isinii fidaa. Kanaaf sabiskiraayib sheer laayik godhuu sumeeshoo jajjabeessa shaa jettee isin dhuftee jirtii Oromoo tiyya qaqqaaliiwwan laayikii godhaa fi sheerii godhaafiin isiniin jedha. Akkasii waan sirreessuu qabullee koomentii jalatti naa barreessaa. Laayikii illee naa kenna. Waan itti dabaluu qabu, waan irraa hir'isuu qabuu fi waan sirreeffachuu qabu hundaayyuu na sirreeffadhaan isiniin jedha. Naa jiraadhaa, isin jaaladhaa, fayyaa naa ta'aan isiniin jedha. Habba soodaa ka jennuun isa kana jechuudha. Habba soodaan kana nama hin beekneef faayidaa guddaa qaba, itti fayyadamaa. Zayitiin isaallee ni jira. Zayitii isaallee namni barbaadan bakka barbaadan argachuu ni dandeettanii. Zayitii habba soodaati kuni. Zayitii habba soodaa kana waa baay'eef nama fayyada jechuudha. Namni yaani dawaa waa hundaati jechuu barbaadeti. Akkasii itti fayyadamaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa inshaallah. Sumeeshoo sabiskiraayibii sheer laayik godhuunis na jajjabeessaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo habba soodaa fi daa'imaa walitti qabaniitiin yeroo itti fayyadaman faayidaa guddaa yaani daa'imis faayidaa guddaa qaba. Habba soodaan kunis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Soodaa jechaan kana yookaan habbatul aswad jedhanii akkasii irraa fayyadaman isiniin jedha. Ka beeytanis kan beeynes asumaan baradha. Inni biraa ammoo inshaallah waa'ee faayidaalee kuduraa fi muduraa mana keenya keessatti argamu faayidaa isaan qaban hundaayyuu isiniif hima inshaallah waan beekurra isinis
نججبيسا سبسكرايب شير لايك قولوني إن شاء الله. سبسكرايب شير لايك قولا سنين جدا إني برامو وانتي يعني تدبلو قبو في وانا نرعرسو قبو سميشو يوتيوبر حارا وانتاتف yaada keessanii fi koomentii keessanittiin haajama. Koomentii keessan koomentii waan itti dabalamu qabu waan itti irraarfamu qabu naa barreessaa inshaallah. Akkasii laayik nabira dhaabbadhaan isiniin jedha. Hordoftoota Sumeeshoo warri hagammaa sabskiraayib share laayik gootan hundi keessanuu guddaa galatooma. Galata guddaa ni jedha inshaallah. isin jaalladha isin kabaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ma assalama.